Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaa qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoon koonyaa garaagaraa keessatti adeemsifamu jabaatee itti fufe. Lola Oromoo Walloo irratti banameen baay'een du'uu fi madaa'uun ifoome. Garee obbo Araarsoo Biqilaa faan boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa isin hin beeknu jedhe. Sirni beekamtii fi galateeffannaa atleet Koomaandar Daraartuu Tulluuf taasifame. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraaji. Amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo koonyaa Jimmaa tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Shanan Gibee koonyaa Jimmaa Abbaa Jifaar keessa socho'u tarkaanfii fudhateen galgala edaa Bitootessa 28 2021 godina Jimmaa aanaa Limmuu Koosaa ganda Sarxee jedhamutti waraana mootummaa haleeluun hedduu ajjeesee kaan madoo taasisuu beeksisee jira. Akkasumas meeshaalee adda addaas irraa booji'uun qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuu ifoomsee jira. Oduma wal fakkaatuun guyyaa dheengaddaa halkan keessa sa'aatii 5tti godina Jimmaa aanaa Mannaa ganda Dooyyootti humna waraana mootummaa 5 ajjeesuun meeshaa irraa hiikkachuu beeksisee jira. Tarkaanfiidhuma wal fakkaatuun godinuma Jimmaa aanaa Qarsaatti galgaluma dheengaddaa waardiyyoota waraana mootummaa utubuuf socho'an 2 ajjeesuun meeshaa irraa fudhachuu dabalee gabaasee jira. Odeessuma waraana bilisummaa Oromoo keessaa utuu hin bahin waboon zoonii Kibbaa Cibraan Soddon Booroo koonyaa Gujii Bahaa aanaa Liban ganda Dhungootti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateenis waraana mootummaa ajjeesuu fi madoo taasisuudhaan kan gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Odaa Bulluq Buttaan Gumaa Leencoo muraasni laga Hangar Bitootessa 25 2021 ganama keessaa sa'aatii 2:35tti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu ganda Ejeree Goromtii bakka addaa Toluu jedhamtutti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen waraana lafoo yaa'an 72 keessaa 8 ajjeesuun 5 ammoo madoo adabuun ajajaa woboo Cibraan Odaa Bulluq beeksisee jira. Lola Oromoo Walloo irratti banameen baay'een du'uu fi madaa'uun ifoome. Tibbana lola duguuggaa sanyii milishaa fi humna addaa naannoo Amaaraan Oromoo Walloo irratti banameen aanaa Harxummaa Fursee qofatti namoonni 31 yoo ajjeefaman kanneen 43 ta'an immoo miidhaa cimaa isaan qaqqabeen yaala irra kan jiran ta'uun beekamee jira. Badiinsi hammas ga'u Bitootessa 10 hanga 14 2013 jidduutti kan raawwatame yoo ta'u kanneen du'aniif madaan kanaa ol ta'uu mala jedhamees jira. Oduma wal fakkaatuun dargaggoon humna waraana liyyuu haayilii naannoo Amaaraan Wallootti ajjeefame gargaarsa namootaan reeffi maatiif gale. Tashaala Addunyaa nama saba isaaf quuqama qabuu fi digirii jalqabaa isaa pilaant saayinsiin kan fudhate yommuu ta'u ummata isaa tajaajiluuf gara Walloo deemuun erga hojiitti bobba'ee booddee lola humni addaa Amaaraa achitti bananiin ajjeefame reeffi isaa dhorkatamuun birmannaa ilmaan Oromoo achitti taasisaniin reeffi isaa fuudhamee gara lafa dhaloota isaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaargadaa ganda Alibbootti geeffamuun maatii isaa qaqqabee jira. Achuma aanaa Harxummaa Fursee magaalaa Caffaarobitti keessatti Bitootessa 27 2021 humnootni ijaarsa liyyuu haayilii qabanii fi tumsa Amaaraa qaban boombii waajjira poolisitti darbataniin miidhaan qaqqabuun maddeen keenya nuuf himanii jiru. Akka maddeen keenya nuuf himanitti miidhaa qabeenyaa fi nama irra qaqqabe ammaaf kan adda hin baanee fi boombiin ganama irraa darbatamuu nuuf himuun erga boombiin darbatame boodas naannoo sanatti sagaleen dhukaasaa akka ture maddeen keenya nuuf himanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo nuyi jechuun filannoof dhiyaachuuf carraaqaa kan turan gareen obbo Araarsoo Biqilaa boordiin filannoo biyyaalessaa isin hin beeknu jedheen gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa korri sabaa hooggantoonni ABO garee obbo Araarsoo Biqilaatiin durfamu taasifate fudhatama hin qabu jechuun murteesse. Boordichi murtee kanarra ga'uuf adeemsa seeraa hordofuu fi labsiiwwan filannoo akkasumas kadhaabaa wabeeffachuu beeksise. Ibsa boordichi dilbata baaseen murtee kana hordofuun hooggantoota haaraa kora kanaan filataman akka hooggantoota ABO'tti hin fudhadhu jechuun ibse. Kanaafis filannoo keessaa hirmaachuuf kaadhimamtoota dhiyeessuuf gaaffiin dhiyeessan hooggansi amma filame fudhatama dhabuurraa wal qabatee boordichi gaafficha ilaaluun akka hin barbaachifne beeksisuun barbaadaa jedheera. Hooggansi obbo
Daawudiin hoogganamu filannoo biyyaalessa Itoophiyaa irraa akka hin hirmaanne beeksisu. Hooggansi obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu immoo filannocha irratti hirmaachuu akka barbaadu hime. Hagayya darbee eegalee qoodiinsaaf waldhabdee hooggantoota ABO gidduu dhalateen boordiin filannoo rakkina isaanii korataa'uun akka furu murteessee ture. Ta'us akkaataa korri taasifamu irratti gareen durataa dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa fi durataa ittaanaa dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu gidduutti waldhabdeen biraa dhalate. Kanaanis hooggansi durataa ittaanaa dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu korataa'uun hoogganaa haaraaf dambii fooyyessuu beeksise. Hooggansi durataa dhaabichaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamu immoo kora kana mormuun boordii filannoo biyyaalessaatti iyyatee ture. Murteen kora kanaa boordichaaf kan dhaqqabe yoo ta'u, boordichis fudhatama dhabsiiseera. Yaada rogeessonni tokko kennaa jiraniin murtii boordii filannoo biyyaalessaa kana keessaa mootummaan Itoophiyaa aangoorra jiru harka qaba ka jedhan bu'uurumaan gocha ABO dadhabsiisuuf yaadamee hojjetamedha jedhu. Erga ABO bakka lamatti cabsanii booda warra yaada isaanii fudhatanii ABO gananis hojii ala taasisaniiru. Kun ammoo dhaba siyaasaa ta'utti akka amanan dubbatu. Kanaaf kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ejjennoo isaanii bakka tokkoon ol gocha mootummaa Itoophiyaa kanarraa barachuu qabu jechuunis dhaama. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Abukaatoon Boonaa Yaasoo torban darbe ukkaanfamee ture bakki itti hidhamee jiru beekame. Boonaa Yaasoo abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee waajjira poolisii afuraffaa naannoo Galaadiyoos jedhamee beekamutti hidhamee jira. Abukaatoon Boonaa Yaasoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen akka qondaaltota ABO, Jaalammii Beenyaa fi Jaal Daawit Abdataa dabalatee kanneen biroo hedduuf Adaamaa hanga Sabbataatti deddeebi'uun mormaa kan ture ta'uun ni yaadatama. Sirni beekamtii fi galateeffannaa Atleet Koomaandar Daraartuu Tulluuf taasifame. Sirni beekamtii fi galateeffannaa Atleet Koomaandar Daraartuu Tulluu hoteela Skylight'tti adeemsifamee jira. Gabaasa dabalataaf Olifan Margaa. Sagantaan beekamtii sadarkaa biyyaalessaatti qophaa'e kun gumaacha Atleet Daraartuu Tulluu gama Atleetiksii, investimentii, tola ooltummaaf kanneen birootiin taasifteef beekamtii kennuuf kan qophaa'edha. Saganticha irratti aangawoonni mootummaa, atleetonnii fi namoonni bebbeekamoon argamaniiru. Atleet Daraartuu Tulluu bara faranjootaa 1992 kan adeemsifame Olompikii Baarseloonaa irratti fiigicha meetira 10,000 tokkoffaa ba'uun meedaaliyaa warqee kan argatte yommuu ta'u, kunis dorgommicha mo'achuun dubartii Afrikaa ishee jalqabaa ishee taasiseera. Akka ragaan Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaatti Atleet Daraartuun dorgommiiwwan Olompikii, shaampiyoona atleetiksii addunyaaf golden liigii dabalatee dorgommiiwwan garaagaraa irratti hirmaachuun meedaaliyaawwan warqee 13 ol, meetii 2 fi naasa 1 argachuu dandeesseetti. Fiigicha cinatti gumaacha Atleet Daraartuu Tulluu gama hawaasummaaf dinagdeetiin taasiftu guddaa ta'utu himama. Waggoota muraasa dura wayita lammiileen Oromoo naannoo Sumaaleetii buqqa'an kanneen qaamaan deemuun deeggarsa taasisanii fi jajjabeessan keessaa Atleet Daraartuu Tulluu tokko ture. Kana malees torbee muraasa dura wayita namoonni siyaasaa bebbeekamoon obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaaf, obbo Hamzaa Adaanaa lagannaa nyaataa irra turanitti kanneen jaarsummaa deemuun lagannaa nyaataa akka dhaaban taasisan keessaas ishee tokko ture. Gama biraatiin gumaacha Atleet Daraartuun gama hooggansaatiin taasiftes dhimmoota atleetiin akka galateeffamtu ishee taasisan keessaa ta'uu Federeeshiniin Atleetiksii Itoophiyaa barreeffama fuula Facebook isaarra kaa'een himeera. Akka federeeshinichaatti Koomaandar Atleet Daraartuu Tulluu yeroo ammaa miseensa mana maree Federeeshinii Atleetiksii Afrikaa, pirezidaantii itti aantuu zoonii Atleetiksii Baha Afrikaa, miseensa koree hojii raawwachiiftuu koree Olompikii Itoophiyaa akkasumas pirezidaantii Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa ta'uun hojjechaa jirti. Hojiilee investimentii irratti bobba'uun lammiileef carraa hojii uumuunis gumaatamawwan Atleet Daraartuu Tulluu sirna beekamtiif galateeffannaa kanaa keessaa tokko turan. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Itoophiyaatti bu'aan qormaata kutaa 12ffaa har'a yookaan boru ifa ta'a. Qormaatni kutaa 12ffaa soroorfamee xumuramuu ministeerri barnootaa Dr. Injiinar Geetahuun Makuriyaa ibsan. Aangaan kun fuula Tiwiitarii isaanii gubbatti ergaa gabaabaa maxxansaniin barattoonni bu'aa qormaata isaanii har'a yookiin boru akka eeggatanis dhaaman. Kanaanis kanneen qoraman qabxii isaanii karaa 81 akka eeggatanis ergaa dabarsan. Qormaanni biyyaalessa Itoophiyaa kutaa 12ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2012 kennamuuf ture sababa weerara koronaa vaayirasii fi haala nageenya biyyattii keessa jiruun yeroo garaagaraatti darbaa ture. Boodarras jalqaba ji'a kanaatti barattoonni qormaataaf ta'anii jiru. Paartiin Baalaadaraas Dimookiraasii Haqaaf Warraaqsi Biyyaalessa Amaaraa Abin filannoo Itoophiyaa 6ffaa dura waliigaltee waltumsaa tolfatan. Gabaasa dabalataaf Olifan Margaa. Torban darbe paartileen mormituu lama Baaldaraas Dimookiraasii Haqaaf Warraaqsi Biyyaalessa Amaaraa Abin filannoo Itoophiyaa 6ffaa dura
waltumsa tolfachuu beeksisaniiru. Paartileen kunneen akka beeksisanitti waliigalteen isaanii kun filannoo boodallee haga mootummaa qindoominaa hundeessuutti kan adeemudha jedhan. Ibsa dhaabbileen kun baasaniin fedhiif mul'ata filattoota galma geessisuuf Abiiniif Baaldiraas walta'iinsa siyaasaa waliin dalaguuf murteessuu keenya uummata Itoophiyaa, uummata Amaaraaf, uummata Finfinneef gammachuun ibsinaa jedhan. Waliigalteen ijoo dhaabbilee lamaanii Finfinnee irratti yoo ta'u, kunis paartileen kunneen bakka deeggarsa cimaa qabna jedhan xiyyeeffatanii akka hojjetan akka isaan gargaarus ibsaniiru. Filannoo biyyaalessa Itoophiyaa ja'affaa baatii caamsaa irratti dhaabbilee eegaman keessaa paartileen lamaan kun tokkodha. Dhaabni waggoota muraasa dura keessumaa sabboonummaa Amaaraa bu'uura godhachuun hundaa'e Abiin naannoo Amaaraa keessaa deeggarsa akka qabullee hin amanama. Hoogganni isaa Iskindir Naggaa hidhaa akka jiru Baaldiraas immoo keessumaa magaalaa Finfinnee irratti xiyyeeffachuun komiif gaaffii dhiyeessaa tureera. Baaldiraas faayidaa Finfinnee eegsisuuf jechuun sochii Iskindir hundeesseedha. Sochiin kun Finfinnee bu'uura godhachuudhaan gara paartii siyaasaattis guddateera. Kanaaf wantoonni isaan walitti fidan maali jedhamuun gaafatamanii itti gaafatamaan waajjira dhaabaa Baaldiraas obbo Galaatoo Zallaqaa dhimmoota ijoo lama kaasu. Kunneenis dhimma Finfinneef dhimma sirna federaalizimiis sabdaneessaa biyyattiin ittiin bulaa jirtudha jedhu. Kanaan ala qeeqxoonni dhaabbilee siyaasaa lamaan kunneen finxaalessummaan himatu. Dhaabni kun garuu himannaa kana ni balaaleffata. Xiyyeeffannaan paartilee kana lamaanii Finfinneef Amaarummaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, akka paartii saba Amaaraa bakka bu'eettis tokkummaadhaan Finfinnee harkaa qaban daranuu harkatti galfachuuf itti yaadamee waliigaltee tolfame ta'uusaa beekameera. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa, Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaatiin Masritti dooniin Booswiz keessa guyyootaaf danqamtee turte daandiitti deebite. Dooniin fe'umsa kontiinaraa daran guddoo taatee fi Booswiziin yookaan Swiizin kaanaal keessa erga kibxata darbee danqamtee turte baraaramuun daandiitti deebi'uun ibsame. Viidiyoon guyyaa wiixataa miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfame akka agarsiisutti qaamni duuba doonii Ever Given lafa keessatti rakkatee ture bilisa bahuu gara bishaanitti ennaa deebitu mul'isa. Kaampiin tajaajila bishaanirraa HKP jedhamus dooniin kun bilisa bahuu gabaasee jira. Doonii hangaan guddoo taate kana bakka rakkatte irraa baasuuf humna guddaa fi yeroo dheeraa kan gaafate ture. Kibxata darbe irra ture dooniin Ever Given jedhamtu kontiinara fe'attee imalaa turte kun karaa irraa kaachuun ulaa Swiiz kan cufte. Kun ammoo zayita boba'aa dabalatee meeshaaleen barbaachisoon karaa ittiin deddeebifamanidha. Keessumaa ammoo ulaan kun biyyoota Awuroopaaf barbaachisaa ture. Erga dooniin kun ulaa kanatti danqamte banuudhaaf yaalii hedduu taasifamee tureera. Booswiz kan Masrii yoo ta'u akka addunyaatti toora meeshaa daldalaa ittiin daddabarfamu isa guddichaadha. Aangawoonni Booswiz kamisaa ni banama jedhanii kan turan ta'ullee garuu osoo hin milkaa'in hafanii jiru. Xumura irratti beeksisa gabaabaa qabna. Beeksisa jijjiirraa tamsaasaa Shinniigaa Broadcasting Service miidiyaa antummaan quuqama saba isaaf hojjechaa jiru yoo ta'u, daran tamsaasa isaa golee maraan ga'uuf jijjiirraa tamsaasaa taasisee jira. Shinniigaa Broadcasting Service tamsaasa isaa HD Higher Definitioniin kan isin biraan gahaa ture yoo ta'u, bakka hundumaa haala salphaan qaqqabuuf yaada hawaasa biraa isaaf dhiyaate fudhatee tamsaasa isaa gara SD Standard Definitioniitti deebisuuf murteessee jira. Haaluma kanaan Shinniigaa Broadcasting Service yeroo gabaabaa jidduutti tamsaasa isaa HD Higher Definition irraa gara SD Standard Definitioniitti kan jijjiiru ta'uu dursee isin beeksisa. Shinniigaa Broadcasting Service foddaa televiziyoona keessanii irratti argachuuf Satellite Eutelsat 8WB TP DAE6 Frequency and Polarization 11,555 Vertical Symbol Rate 27,500 FEG 7/8 Modulation DVB-S Receiver keessan irratti fe'achuun daawwachuu dandeessu. Shinniigaa Broadcasting Service miira uummataa. Daawwattoota keenya oduu saatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture. Qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.